Oromoon goota baay'ee qaba. Gadi nu qabanii akka nu naman taane nu godhan malee Oromoon goota baay'ee qaba. Ijoollee walloo gurbaa muudama argate jechuudha. Tokkummaa Sa'iid jechuudha. Nama achi ilaaltee ija isaa qofaan xilaanni bishaan jala yaa'u jechuu gurbaan sun. Subhaanallah. Maashaallah sifaana jirra abbo. Oromoon marti sifaana jirti. Ijoollee teenya ilmaan walloo dhiisi. Oromoon kutaa 11 sifaana jira obboleessa kiyya. Tokkummaa jechuudha. Ka amma bifa haarawaan kantiibaa ta'ee muudame jechuudha ummata keenya walloo irratti. Baay'ee na boonse ana. Ijumaan achi ilaaltee quufta bar dhiira gaarii. Yaa subhaanallah. Ijumaan quufee mucaasan. Wallahi billahi dhugaa rabbiitti. Duraan isinuma beeytaami. Bakkuma inni taa'u san teessuma isaa wajjin akkanatti tas jedhee taa'a. Aboo kantiibaa jechuun akkana kana. Walloon tiyya bar jayna qabdi bar. Argite? Takkama bootaa isaa dhaqeen Finfinneedhaa ergaa dabarsuu jalqabe bar. Ummata keenya ummata Finfinnee qeerroo Oromiyaa keessa isinii dhufa gabrummaa jalan teettan isiniin jechuu jira kaa gurbaa warqitu. Yaa salaam. Wallahi billahi dhugaa isinitti maa tokkummaa Sa'iid ijoollee walloo diratii keessan naffaatanii deemuu qabdan. Ilmaan warqitu jechuudha. Goota akkanaa kana qabdan ka teessuma isaa akkanatti nama meeqatu isa laalee fincaayaa jira. Xilaata meeqatu bishaan ofirra gannaqaa jira muddabee jechuudha. Tokkummaa Sa'iid san laalee jechuudha. Bulchiinsa magaalaa walloo addisii amma muudame jechuudha. Yaa subhaanallah. Das nama jira bakka. Oromoo jechuun goota akkanaa kana qabdi. Kayoo achi laalte ijumaan qofaan xilaanni sodaatee fincaa'u. Kana amma dhaamsan isinii dhaamu ummanni keenya ummanni walloo jala hiriira. Ijaarama keessaaf alaan tumsaafi. Sifaana jirra jedhaani warri biyya keessa jirtan. Warri biyya alaa jirtan jabaadhu jedhaani hujii isaatitti akka inni cimee hojjetu. Kaleessallee isiniif wareegama kafale gara fuulduraatittis isiniif wareegama kafalaa jechuudha. Kanaafi tokkummaa Sa'iid bara hujii gaarii bara qananii walloo bira kuttee Oromiyaa fi Finfinnee bilisoomsitee abbaa Oromiyaa akka nu gootu abdii qabnaa siin jenna boo. Ati kantiibaa walloo qofaa miti. Bulchiinsa ummata keenya walloo qofaa miti. Oromiyaan guutuun abdii sirra keettee jirti. Nutis abdannee jirra. Ummanni Oromoo hundi abdii sirra kaayee jira. Kanaafi baay'ee itti sii gammannee jirra. Bara hujii gaarii si haa ta'u. Ijoolleen teenya ammoo ijoollee walloo ilmaan qaqqaalii ifaajeen keessan lafatti hin banne. Wareegamni keessan lafatti hin banne. Dirooniin Abiy Ahmed yeroo 51 rukute walloo 51 mee ilaalaa jiran. Yeroo 51 dirooniin si rukutu jechuun waan taphaatii miti. Walloo wareegama qaalii kafaltee abbaa biyyummaa isii goonfachaa jirti. Wareegama qaalii lafee isaaniitiin dhiiga ilmaan isaaniitiin wareegama qaalii kafalanii har'a gurbaa jaalatan kantiibaa sanachi kaatan. Kanaafi feesbuukni kiyya kun haarawaa hundi keessan akka dhuftaniin ilmaan Oromoo qaqqaaliin warri nu jaalattan warri feesbuuk Ahmad Kadiir durii na hordoftan warri karee yuutuubiitiin na hordoftan warri feesbuuka baalee biyyaan na hordoftan follow itti naa godha. Laal follow itti godhii feesbuuka kana guddisi sagalee isinii ta'uuf duuban deebinu dhugaa jirtu himuuf duuban deebinu haqa jirtu dubbachuuf duuban deebinu. Tokkummaa Sa'iid ati dhugumatti jaal tokkummaadha. Ati dhugumatti jaal tokkummaadha siin jaalaa. Dhugumatti jaal tokkummaadhaati. Sitti gammadee jira Oromoon. Waytii har'a OMN akkasitti gabaasu san bulchiinsa magaalaa walloo jedhanii wayita gabaasan. Garaan kun marti yaaqii osomaan dhugin na qabbanaa'e bar. Wallahi billahi garaan kun na qabbanaa'e yaa rabbii kiyya. Guyya magam Oromoon nama ofii jaalatte bakka buufatti bakka akkana kaa. Bilisummaa jechuun kana bar. Dhandhamuu jammarree jirra jiran. Bilisummaa dhandhamuu jechuun kana bar. Muuxannee jammaraa jirra muuxachuu. Shuuf. Argite. Kanaafi ka'anii nagana gammadee ijoollee walloo isin maaltu isinii dhagaa. Kadheen gadda waraana isinirratti rabsanii birgeed mililik jedhanii birgeed Tedros jedhanii waraana isinii gallabsanii ilmaan teessan makiinaa keessaa gadi guuranii mana yaalaa keessaa guuranii ijoollee teessan irratti yakka akkas godhatu san irratti hojjetan. Wayita har'a qabsoo kee ifaajjee sodaa tokko malee gaafii tokko malee qabsoo kee galmaan geettee nama ofii jaalattu achi kaattee miidiyaan addunyaa guutti miidiyaan Oromoo qabu har'a bar obboleessa kiyya bar tokkummaa Sa'iid har'uma miidiyaa addunyaa mara bira ga'e bar. Wallahi billahi an dhuguma rabbiitti gammadee siin jaafar gammadee wallaale ijoollee walloo yeroo OMN isa fidee dhufe yeroo kaleessa miidiyaan Tigraay akkatti jala deemee hasaa waraabsisu. Aboo kun eessa jedhe gurbaan yoo an soba jedhu adaa'in uffata waraanaa uffatee jennaan wallaalchise beeka namuma duraan beeku. Yaa salaam jedhe bakka hin gammade
keessaanis ijoolleen naa erganii turan. Amma laala inni miidiyaa addunyaa gugurdatu isa hortobaa jira jechuudha. Tokkummaa sa'atii kanatti tokkummaa Sa'iid miidiyaan addunyaa BBC, Reuters, CNN miidiyaan addunyaan kun jirtu ka Arabaa biyyi isaan beekne hin jiru laale har'arraa tawaaqii ta'ee jira jechuudha. Bulchiinsa ummata Walloo. Yaa salaam. Yaa salaam ijoollee teenna ijoollee Walloo. Akkana yoo qabsaayan akka Walloo yoo lolan akka Warqituu yookaan dhiisudha. Amma wargaraan qofoleessitanii bara. Wayitii asiin aarru asiin gammanna bara Oromootiyya. Yoo lolan akka Walloo yoo qabsaayan akka Walloo yoo dhiira tayan akka Walloo yoo kutatan akka Walloo. Walloon taarika galmeessite nama jaalattu achi kaatte. Yaa subhanallah tokkummaa har'a Oromoon tokkummaadhaan wajji dhaabachuudha qaba. Isinii miti ilaal isinitti maana. Ijoollee teenna ijoollee Walloo. Ta kamisee jirtu, ta axaayyee jirtu, ta arxummaa jirtu, ta maarree jirtu, ilmaan Walloo osoo hin taane. Oromoon hundi tokkummaa jala hiriiree bilisummaa barbaadaadha. Nuti nama qabsoo Oromootiin deemu Oromoo ta'ee kamiifuu dhugaa sitti maan. Tokkummaan dhufee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yoo ta'een barbaada akka Profeesar Ahmad Cululleetitti. Sitti maan Walloon osoo hin taane Oromiyaa dhufee akka Oromiyaatitti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yoo inni ta'e ittiin boona. Waan danda'een qabeenyaan yaadaan hin tumsaaf. Dhiirri akkanaa kanan nu bulcha malee goota akkanaa kanan na bulcha malee abbaan fedhe ka ergatu nan bulchu. Tokkummaan dhufee yoo mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e wanni isa daangessu takka illee hin jiru. Namni isa dura dhaabachuu danda'e takka illee hin jiru. Ilma Oromoo qaaliidha. Dhaabanni isaa qofti nama gaya. Waan xilaanni akkana achi ilaalee amma nama meeqattu rifatuu keessa gale. Akka miidiyaan OMN fi kaleessa miidiyaa Tigraay irratti baasanii bulchiinsa kantiibaa Haarawaa Walloo jedhamee gabaafame. Innumaayyuu Feesbuukni ajandaan isuma ta'eyyuu bakka. Homa jennee ibsinuu dhabne. Ani akka kiyyatti gammadee wallaale. Wallaahi billahi. Maaliif kana isin hin jaabeetanii? Ijoolleen teenna ijoolleen Walloo baga gammaddan. Wallaahi billahi dhugumatti dhiira isin. Isin dhuguma dhiira. Isin dhuguma dhiira ilmaan Walloo beekaa dhiirummaa keessa. Dhiira dhugaa ta'uu keessa liqimsa fudhadha. Quudhadha. Nuyyuu isinii quudhannee jirra. Walloon dhiira dhiirummaa qofaa miti. Dhiira dhugaati isin. Dhiira dhugaa ulaagaa dhiirummaa guutte jechuun isin. Ummata namaatii isaa mootummaan biyya tokko bulchu. Taarika keessatti dirooniidhaan yeroo 51 rukutee harka kennuu didee waraana biyyi sun qabdutti bobbaasee harka kennuu didee har'a dachiisaa bilisa baasee ofiin bulchaa jira. Dhiira moo dhiiraa miti Walloon? Aboo dhiirri isin caalu hin jiru Oromiyaa keessa. Isin dhugumatti ilmaan Warqituuti. Wallaahi billaahi. Hundaayyuu kottaa fudhadha. Kottaa Oromiyaa hundaayyuu. Namni isin dura dhaabatu hin jiru. Kottaa. Oromiyaadha jedhamtee mi kottu bakka feete dhaqii fudhadha. Fudhu kottu. Wallaahi billaahi fudhadha. Maaliifi wayitii ummanni Bahardaar irraa dhufe, Biraanuun Naggaa dhufe, Daani'el Kibriit dhufe, Oromiyaa keessaa buna Oromiyaa, qamadii Oromiyaa, garbuu Oromiyaa itti safaatu ijoolleen teenna dhiirri Walloo keessaa baate jegni kun dhufee Oromiyaa keessaa qabeenya Oromiyaa nyaate maal ta'a? Ambuu nyaataa jira bar. Obboleessa kiyya bar ambuu nyaataa jira. Walloon har'a ufii keetii qofa bilisa baatee nu biraa hafuu hin qabdu. Ufii keetii qofa bilisa baatee nu gatuu hin qabdu. Waatu natti dhagayame amma bakka. Ummanni keenya ummanni Walloo hamilee nutti hortanii jirtan. Hamilee horadhee jiran amma maaliif hamilee horadhaa? Tokkummaa Sa'iid dabalatee ijoollee qaqqaalee akka isaa sabboontota meeqatu har'a ummata keenya Wallootiif muudama argatee ummata isaanii tajaajiluudhaaf qophaayan. Lubbuu isaanii wareeguudhaaf ummata qophaa'e. Ummata kaleessa lubbuu isaa qabsiise saba kana dalagaa turedha. Sheer godhaa Feesbuukni kun haarawaa ilmaan Oromoo warra nu jaalatan biraan nu gaya. Warri nu jibbanillee haa dhaga'u itti fida. Osoo gadheen takka jarri tunomaan fiddu raasama keessa fiidi jettuun. Osoo ergamtuun takka jarri tunomaan fiddu homaa harkaan qabdu jettuun. Kilaashima qofaan injifatte ijoolleen kilaashii qofaan taankii tokko osoo hin fayyadamin. Madfii osoo hin fayyadamin. Siigalee jeetti osoo hin fayyadamin. Diroonii osoo hin fayyadamin. Kilaashii qofaan injifatte Walloon. Kilaashii qofaan. Yes. Quudhannee jirra. Isin faana jirra. Kanaaf dhiira jechuun ta'u ulaagaa isii guuttee
asirratti maal isiniin jechuu barbaada? Nuti akka Oromootitti tokkummaa Sa'iid sifaana jirra. Oromoon kutaa 11 sifaana jira. Yoo dandeette obboleessa kiyya kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'uu mirga qabda. Yoo dandeette obboleessa kiyya mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu namni si daangessu takka hin jiru. Dhugaa siif himaan. Finfinnee keessa taa'ee warri fataa zanaa jedhu kun warra bar Oromummaa balleessuudhaaf Oromiyaa diiguudhaaf halkanii guyyaa warra dalaguudha bara. Ati yoo dhuftee Oromiyaa bulchite si quccaa walloon bulchuun si waan diqqishu bara. Walloo miti Oromiyaa waan jedhamtu kutaa 11 yoo bulchite Oromoon mataa ol qabatee deema. Boonee jiraata. Alaabaa isaa qabatee kabajamee jiraata. Kana si hawwaan obboleesso. Kana si hawwa. Walloo bira guttee Oromiyaa akka bulchitu hawwisiif qaba. Walloo bira guttee kantiibaa magaalaa Finfinnee taatee akka Finfinnee bulchitu abdii si qaba. Kanaaf kana galmaan ga'uudhaaf anis gahee kiyya bahuu qaba. Atis gahee kiyya bahuu qabda. Keessattuu ijoolleen teenna walloo warri injifannoo kana dhuunfattanii nama ofii jaalattan quba keessaniin harka keessaniin kanatu naa ta'a jettanii nama itti amantan bakka kaayattan kana tiikfachuun eenyunni hojii keeti. Jabeeffachuun eenyunni hojii keeti. Bakka sanitti eeggachuun eenyunni hojii keeti. Maaliif kana jette hoo jette ijaaramuu sirra jira. Ijaaramtan kaleessa amma waan duraanii caala ijaaramuudha qabdan. Akkuma jabeenni kee dabalu shuuf ijoollee teenya ijoollee walloo dhagaa isinitti himaan. Akkuma dandeettiin keessan dabale akkuma ciminni keessan dabale warri isin falmullee dabala. Warri isiniin taagganullee dhufa. Kanaafuu waan duraanii san daran yoo duraan parsantii 10 irra jiraattan 25 35 40 50 taatanii argamuu qabdan har'a walloon. Qabsoon keessa yoo duraan parsantii 10 ture parsantii 65 ta'ee argamuu qaba sa'atii kanatti. Sinii galee maaliif kana nuun jetta yoo jettan jabaattanii jirtan. Guddattanii jirtan uf dandeessanii jirtan akkuma isin tokkummaadhaan jabaattanii qabeenya keessan dhuunfattanii mana keessan irratti dachii keessan irratti abbaa taatanii nama ofii jaalattan bakka buuftan xilaanni keessan dabalaa dhufa. Xilaanni keessan baay'achaa dhufa. Xilaanni keessan daran dabalaa dhufa. Kanaafi sakandii takkaaf ija libsachuun isin irra hin jiru. Maaliif akkuma deemtee ati ol guddattuun xilaanni keellee guddachaa dhufa. Yoo ati ammoo bakkuma kaleessaa san jiraatte hin ta'u. Bira deemuu qabda, ol fagaachuu qabda. Ol fagaachuu jechuun maali? Keessaaf alaan kontaaktii qabaachuu qabda. Oromiyaa keessatti damee ijaarachuu qaba. Tokkummaa Sa'iid. Walloo qofaa miti ati har'a bulchiinsa walloo qofaa miti. Bulchiinsa Oromiyaa hundaati. Oromiyaan hundi abdii sirra keettee jirti. An abdii sirra kaaye. Oromoon kutaa 11 si abdata. Ati ilma Oromooti waan taateef Oromoo qulqulluu dhugaan akkasii kana kanu bulchuu qabu. Nuti eenyumaayyuu hin tuffannu nama saba kanaaf quudhamu. Nama saba kanaaf cinqamu sifaana jirra. Ijoollee walloo osoo hin taane Oromoon guutuun abdii sirra kaayee jira siin jaa. Ergaan ati dabartitees ittiin boonaan. Qeerroon Finfinnee keessa jirtan hayyuun keessan mana hidhaati osoo darramu beekaan kee mana hidhaatitti osoo diu teetteen ciisini gadi bayii karaa hundaan fulaa itti cufi harka kennachiisi xilaata ka jedhu ergaa dabarsee jechuudha. Laal shuuf warra qabsoo itti beeku warra. Warra qabsoo itti beeku warra qabsoo itti beeku jechuun isa kanneen jechuudha. Kanaafi Oromiyaadhaafis ergaa dabarsuu jalqabee jira. Oromiyaallee dhuunfatta yeroo dhiyootti abshir. Marroo waliin Finfinne irratti wal argitanii jaalgammachuu abbooyyee waliin Finfinne irratti wal agartanii waliin gatteettanii mari'attanii akkamitti Oromiyaa dagaagsinaa irratti kan isin waliin mari'attan isin arguudhaaf hawwii qaba. Yaa tokkummaa Sa'iid. Si gala marroo dabalatee si dabalatee qabsaa'ota waraana adda bilisummaa Oromoo dabalatee hayyoota keenya mana hidhaa jiran yoo lubbuudhaan jiraatan dabalatee Finfinnee keessa teettanii yeroo isin waa'ee Oromiyaa irratti marii gootan isin arguu qaba jatiyyaa. Ati bulchiinsa walloo qofaa miti bulchiinsa Oromiyaa hundaati. Har'arraa kaafnee Oromoon si abdatee jira. Kaleessallee abdii sirraa qabna daranuu amma hamilee godhannee jirra. Bakka nu barbaannu jirta har'a. Bakka san jabeeffachuudhaaf ammoo hojiin kiyyaa fi keeti ka Oromoo hundaati jechuudha. Sini gala hojiin kiyyaaf keeti ka Oromoo hundaati jechuudha. Oromoon hundi tumsuufii qaba. Ummanni keenya ummanni walloo daran ijaaramuudha qaba. Daangaa isaa eeggachuu, katamaa isaa eeggachuu, magaalaa isaa eeggachuu, nageenya isaa eeggachuu, ummata isaa ijaaruu. Kanarratti hojiin keessa. Kanaaf tokkummaan walloo bira kutee yeroo dhiyootti waraana adda bilisummaa Oromoo kaaba keessa jiru, asiin shawaa kaabaa keessa jiruu fi
Wallagga lixaa zoonii giddugaleessa kibbaa zoonii boorana keessaa ka dhufuun kana hunda qabsoo xumurtanii galmaan geettanii egeree oromoo irratti egeree oromiyaa irratti teettanii akka isin mari'attan abdii qaba jechuudha. Kanaaf oromootiyya baay'ee galatoomaadha. Gammannee illee likkii taruu nurra hin jiru. Mirqaannee likkii taruu hin qabu. Isinii galee gammannee illee gammachuu keessa tarree of wallaaluu hin qabu. Sababiin isaa qabsoon ganaa hafe ammas hin xumuramne. Qabsoon ganaa nu hafe. Ganaa fuulduratti deemaa jirra. Qabsoo fuulduratti deemaa jiru kana galmaan gahuudhaaf jajjabee akka tokkummaa kana nu barbaachisa. Bulchiinsa jechuun isa kana bara laalme. Bulchiinsa jechuun isa akka tokkummaa Sa'iid kana. Bulchiinsa jechuun isa akka Jaalmarroo kana. Bulchiinsa jechuun isa akka Jawaar Muhammad kana ka Qaallitti jiru. Bulchiinsa jechuun isa akka Baqqalaa Garbaati warra Qaallitti jiru. Kana bulchiinsa Oromoo jechuun. Sii gala. Yeroodhaaf malee tokkummaa Sa'iid walloon bulchu. Garraadha inni. Ummata keenya walloo ka bulchu ijoollee jira ijoolleen biraa. Qaqal'oota ija barbadaattu jira. Ta walloo hoggantee bulchitu. Inni Oromiyaa Finfinnee naannaa kanneen irra jiran bakka isaa. Yeroon dhufaara barama. Gara naandee bakka akkanaa tanaan isaan hawwan. Walloo jechuun sirriidha. Iddoo dhaloota isaati jalqaba namni qe'ee ofii bilisa baasee gara Oromiyaa hundaatti deema sirrii godhe. Oromiyaa hunda bilisa baasuuf itti fufa. Jalqaba ammoo mana ofii qulqulleessaa alatti deeman jechuudha. Kanaafi walloo osoo hin taane Oromiyaa isaa hogganu arguu qabna ija keenyaan tokkummaa. Isinii galeemi. Kana abdiin keenya kana waan ta'eef kanaaf ijoolleen teenya ijoolleen walloo bakka gammaddan. Gammachuun teessan qofaa miti teenna hunda. Isin Oromoo ta'uun an akka tokkotti gammadee akka irriba bareedaa rafuna godhe. Kana caala wanni jira wanni barbaachisu hin jiru. Kanaafi waa'ee tokkummaa irratti kanuma irratti isinii dhaabaa. Inni biraa waa'ee waraanaatitti isinii dabra. Waraanni akkuma isiniin jenne dabra sinaa kutee jira. Informishiinni maaliif dhufuu dhabee jennee har'a isin gaafachaa turre haga ammaatitti informishiinni akka hin kennamne mootummaan Itoophiyaa gaazexeessaan tokko akka TV waraabne akka ergaan takka hin dabarfamne akka waan Abiyyiin keessa jiru wanni takka hin dhagayamne godhanii ukkaamsanii irra oolanii guyyaa har'aa jechuudha. Amma maaltu deemaa jira? Abiy Ahmed fonqolchi irra godhame aangoo irraa kaafameera. Waraanatti ka erges isaanu nam tokko waraanaa iyyuu hin deemne biyyarraa bahee baqatee jiraa jedhan. Dirreema waraanaa sanuu hin deemne biyya gadhiisee kutee jedhan. Si gala gariin ammoo eltiraan bahee jedha. Kun eltiraan bahee jedha. Kun dirree waraanaa jira jedha. Kun ammoo inumaa iyyuu hin jiru aangoo gadhiisee jedha. Amma waan akkasitti himuu deema Oromoon. Abiyyiin Ahmad Oromoodha jennee wal karaakaraa turre. Saa isin marti akka jechaa turtaniin. Nama amma jala deemee koomantii waan hin taane barreessu jira. Abiyyiin Oromoo jennee yeroo dheeraaf wal karaakaraa turre. Wanti sun torbee lama caaltu adda bahuudhaaf. Maaliif kana jetta yoo jettan oppodiyoon Oromiyaa hunda keessaa booyaa jirti har'a. Akkamitti dammaqaa mokonnonitti kennamaa? Eessan nu dhiiftee deemtaa bichuu warri jedhe warri akka Hangaasaa Ibraahim bakka seenuu dhabe har'a. Eessa deema muummichi ministeeraa nu gatee warri jedhaa ture har'a bakka seenuu dhabe. Hangaasaa Ibraahim jechuudha. Fakkaattonni akka isaa Mustafaan inumaayyuu liivii dhuunfatee liivii irraa gadi hin bu'u achuma taa'ee abbichuun akkana jedhe jedhaa. Duula juntaaf shanee ja'a kana koomantii qabateen dhufa. Ijoolleen miskiinni akka takkatti asandaa bookuun hiriira galanii jala dacha'anii ilaalan. Warri sammuun isaanii cufame. Tokkochi warri akka Mustafaa daawwatu moloon isaa. Tokkochi takkatti asandaa bootiin garaagarummaa namni qabu hin jiru warri Mustafaa daawwatu. Tokko namni sammuun isaa dalagu hin jiru. Moloon isaa warra sammuun isaa forjidii ta'e. Akkatti ta'a maqqasuma laala. Yoo inni ani sheeka jedhe dhuguma jedhan. Yoo inni ani doktora jedheen dhuguma jedhan. Yoo inni ani qeesii jedheen dhuguma jedhanii. Kanneen walii qabee achitti abbichuun lola deeme jedhan abbichuu aangoo dammaqaa mokonnonii tarakkabee fonqolchi irratti raawwatamee biyyaayyuu bahee ta'uu fiitiifuu aangoo gadhiisee kute. Jarri liivii dhufanii yookaan magaalaan sun hin to'atamne jedhan yookaan abbichuun akkasee inni garuu dammaqaa mokonnonitti aangoo tarakkabee miidiyaan addunyaa miidiyaan biyyattiin qabdu hoggantoonni ol'aanoon biyyattiin qabdu
Xaqlaayi ministeeriin Itoophiyaa dammaqaa mokonnoonitti hojii kenne Itoophiyaa keessatti isa jalqabaati beeka. Namni osoo lubbuudhaan jiru aangoo namaa dabarse Abiy Ahmad. Mee ilaala jedhan. Osoo lubbuudhaan jiru ati hogganii jedhee namni aangoo namatti mangistuun gaafa lola deemu akka amma dammaqaan godhe kana godhe no. Mangistuu Haile Maariyaam gaafa lola deeme xaqlaayi ministeerummaa isaa nama biraatitti hin kennanne jaran Abiy Ahmad fonqolcha irra raawwatame amanaa fudhadha. Innis ammoo si ajjeefnamoo kaatee deemta jedhaniini dirqamsiisanii oofan. Si ajjeefnamoo lubbuu kee fuudhattee asii deemtamoo jedhaniini sossodaachisanii biyya gadhiise namichi. Tokko tokko Abiyyiin hin jira dirree lolaa wayitu hin jiru. Maaliif Abiyyiin dirree waraanaa ka jiru? Maaliif gaazexaan tokko gaazexanyaan tokko akka dhaqeetini waan takka viidiyoo takka waraabne maa dhoorgame? Fotoo takkatti kaasaa ergame fotoma takka hin jiru. Hin jiru. Abiyyi aangoo gadhiisee jira. Ana maaltu natti dhagayame? Abiyyiin Oromoo miti jechaa ture namni baay'een. Abiyyiin ilma Oromootii miti jechaa ture namni baay'een. Abiyyiin Oromoo bakka hin bu'u jechaa ture suni sirri. Garuu Oromoo miti ka jedhee jira. Inni ammoo an dhufee Oromoodha nuun jedhe. Amma kanarratti waa takka sitti himuu deema Oromoo. Waan garaa nama nyaatu sitti maragay. Abiy Ahmad jechuun aangoo kanatti ka dhufe akka taphaatitti miti. Lafee fi lafeen ilmaan Oromoo itti cabde. Ijoollee kumaatamaan kararratti ajjeefamte. Dargaggeessi Oromoo kumaatamaan kararra ciciise. Barataan Oromoo mana barumsaa keessaa fuudhamee ajjeefame. Kana mara ifaajee Oromoon ilma Oromooti jedhee aangoo isatti kennate. Inni sammaraa dhiisee hayyuu Oromoo hidhee artistii Oromoo ajjeese. Waggaa sadiin kana keessatti maqaa shanee jedhutti maxxanse. Oromoo kutaan qoodee, Oromoo gandaan qoodee, Oromoo tanaan girrisaa jedhee, takkaan culullee jedhee, takkaan dhaddee jedhee, takkaan arbanyoochiidha jedhee maqaa garagaraa nuu moggaasee walitti nu naqaa ture. Kuni ganda sanii bahe jedhee, ani waan kutaa sanii dhufeefi jedhee, ani waan ganda sanii baheefi jedhee, Oromoo gandaan waliin naqee, amantiin waliin naqee, waan nu ficcisiisaa ture. Isa dhumaa irratti maal godhe? Gali jennaan kal'oon gaatee loonii galte jedhan. Abiyyiin Oromoodha nuun jettanii nu ficcisiisaa baatan. Abiyyiin Oromoodha jettanii dhugaa jiru affantanii inni abbaa ofii gadi fuudhee addabaabayii irratti yeroo ajjeesu maaliif abbaa isaa ajjeesettaniif gaafachuu dhabdanii addabaabayii irratti abbaa ofii gaafa inni ajjeesu jechuudha. Misxirri isaa dubbiin isaa akka ifan baaneef jecha abbaa isaa ajjeesee dubbii maalummaa isaa dhoysee Oromoo gandaan qoodee Oromoo kutaan qootee ati waan gadaboodha, ati kuulloodha, ati maarreedha jedhee uummanni keenya wal fixee warri akka taayee danda'a gadi bahee girrisaa nuun jedhee culullee nuun jedhanii maqaan nutti hin baafamin jira. Kana eenyu nurra dalage? Abiy Ahmad. Amma isinitti himuudhaaf deema waan haasaa kana mara isin haasa'eef tokko. Abiyyiin maaliif aangoo gadi dhiisuu danda'e? Maaliif fonqolcha mootummaa ofirratti raawwachiisuu barbaade? Maaliif aangoo isaa guutuu dammaqaa mokonnoonii kennee ta'ufiiti allola deema jedhee dhokatee biyyaa bahe? Sababiin isaa maali? Oromummaa isin jettan kana waan haga kottee qeensaa tanan qabu Abiyyiin waa'ee Oromoo. Hoga kottee qeensaa tan sababiin isaa maaliif? Dhugaan kana caaltu adda bahuudhaaf deemti isinitti maa dhageeffadha. Oromoo osoo ta'e har'a dubbiin jabaatee jira. Lola kan akka injifachuu hin dandeenye hin beeka. Lola kana keessaa bahuu akka hin dandeenye hin beeka. Maaliif itti siqee hayyoota Oromoo mana hidhaa jiran jarana? Ka dabre. Amma maal haa goonu? Falli maali? Kaleessa isin tuffadhe isin jalaa dhagahuu dide. Amma booda mee akkam haa goonu jedhee maa mari'achuu ni dhabe. Marii mari'ateenii waan jari jedhanii maa hojiitti hiikuu dhabe. Xayyib eega Oromoo ta'e Oromootu dhabame. Maaliif fuudhee aangoo dammaqaa mokonnoonii dabarse? Maaliif fuudhee aangoo dammaqaa mokonnoonii dabarse? Jarana bara amma dammaqaan aangoo fudhatee bara. Sitti hima sababii isaa tokko. Abiyyi yoo dirree waraanaatu ka deemu taate tokkoffaa hin booji'ama, lammaffaa rasaasaan du'uu danda'a, sadaffaa baqachuu danda'a. Carraa kana sadiintu isa eeggata. Yookaan booji'amuu, yookaan ajjeefamuu, yookaan baqachuu. Maaliif dammaqatti aangoo kenne? Maaliif dammaqaadhaa beekamtii kenne? Maaliif dammaqaadhaan hojii kiyya hoggani jedhee itti kenneetiniin deeme? Si gurgurate moo si hin gurguranne Oromoo?
Si gurgure moo sin gurgurre oppodiyoo dullatti dhaabata si gurgurate Abiyyiin dhaabatatti lakkana kach godhee birrii miiliyoona meeqa isin gurgurate isin biraa deemu. Isin ammoo ni booji'amtu malee hin baqattan biyya keessaallee oppodiyoon. Abiyyiin ammoo dhaabatatti isin gurgurate akkatti birrii akka birrii nuti kaleessa jalaa garagal kaleessa isa akka inni Oromoodhaa bu'aan buufne beeknee jalaa garagallee bara. Inni oppodiyoo dhaabata gurgurate dhaabatatti birriitti chak godhee dhaabatatti jarri ammoo Abiyyiin lola deeme lola waalii deeme. Aangoo isaa tarakkabee miidiyaa addunyaa maratu irraa dubbataa jira harka. Xilaatummaan kana caale jira. Namni akka Abiy Ahmad Oromoo jibbu hin jiru. Namni akka Abiy Ahmad Oromoo jibbu hin jiru addunyaa kanarra. Namni akka Abiy Ahmad Oromoo diiguu barbaadu hin jiru addunyaa kanarra. Ragaa qabatamaa sitti himaa. Sila har'a sa'aatii kanatti Profeesar Mararaa Guddinaa dubbisee wajjin mari'achuu qaba. Hayyoota hidhaa mana hidhaa jiran wajjin mari'achuu qaba. Jarana. Ani ilma Oromooti. Homa fedhellee yoo ta'e hamtuu isinitti yaadu. Bakka dubbiin harkaa bahee jira. Waraannis bahee. Oromoonis xilaa tanatti ta'e kun asiin qawwee hidhatee natti deema. Kun asiin natti deema. Anis qaata ajjeesa. Ajjeesee galmaan gahuu hin dandeenye. Falli jiru maali maal haa goonu jedhee sila hayyoota Oromootiin mari'atee Oromootti harka kennatee fala tokko barbaada ture sila. Inni maal godhe? Dammaqaa Mokonnoonii aangoo kennee lola deeme. Yoo Abiyyiin achitti du'e eenyu aangoo fudhachuu deema beektu? Eenyunni itti kenne fudhatee bar dammaqaan aangoo. Abiyyiin hin jiraataaf hin jiraatuun hin beekamu amma booda. Maasaraa mootummaa keessaa eeginni gadi ba'e waa meeqatu qopheeffamee fi eeggamaa jira. Yeroo inni manatti ol deebu shira meeqa itti xaxama. Waraana dhaqee itti ni deebu dammaqaan calliseetuma ciisaa fi jira si fakkaata. Uummanni Amaaraa kun seenaa isaanii keessatti nama ajjeesanii fudhatan aangoo. Nama ajjeesanii aangoo fudhachuun aadaa isaaniiti. Sitti himna seenaa gabaabduu. Mangistuun dargiin jechuudha. Hayila Sillaasee ajjeese teessoo ofii jalatti awwaalee aangoo fudhate. Amma dammaqaan Mokonnoon Abiyyiin ofii isaatii kenneef iyyuu hunda'uma aangoo. Amma booda deebi'ee hangaasaa dammaqaa irraa aangoo fudhadhaa hin danda'u Abiyyiin. Inumaa yaadamu kun. Ani maaltu natti dhagayame kan nuti marti maqaa Abiyyiitiin ilma Oromooti jennee wal fixaa baane, wal arrabsaa baane, wal diqqeessaa baane. Santu natti dhagayame. Inni akka Oromoon ta'in lafuma nuu kaa'e. Ankaleessallee Oromoon turre, Oromoodhaaf diqqoolleen qabsoofne. Waggaa 27 dabran keessatti ilmaan Oromoo warra akka Nadhii Gammadaa, Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa, Daadhii Galaan hagaa caaluun bahutti namni lafarraa dhabamsiise Abiy Ahmad. Hunda isii ijoollee amma isin beektan tana wayyaaneen takkatti hin ajjeefne. Oromoo dhumte san waggaa 27 Abiy Ahmad ficcisiise. Guutuu isii tokko TPLF waggaa 27 nu fixxee Eebbisaa Addunyaa namni ajjeese Abiyyiidha. Maal gootanii Tigraayitti quba qabdan? Abbaa Duulaa Gammadaa faatu ajjeese. Awwaluu Abdii faatu ajjeese. Alamuu Simee faatu ajjeese. Eebbisaa Addunyaa. Isin ammoo Tigreetti quba qabdan. Tigreen Eebbisaa ajjeefte. Hacaaluu Tigreetu ajjeese. Yaa Oromoo. Inuma gowwoomanne. Inuma siyaasni nuu galuu dide. Isa dhumaa irratti waan takkatti waadaa seennee gadi baane. Dhugaa sitti himan. Duguuggaa sanyii waggaa 27 dabare. Oromoo irratti raawwatame hunda isaa oppodiyoon nurra raawwate. Ummata Oromoo ajjeefame hunda isaa oppodiyootu ajjeese. Ummata Oromoo yuunivarsiitii keessa dhume hunda isaa oppodiyoo ficcisiise. Abbaa feete ta'e abbaa Duulaa Gammadaa fa'a jara kanniintu ficcisiise ilmaan Oromoo hunda isii argite sababii isiif himaan har'a Tigraay waggaa 3 kana Maqaleetti galtee turte. Daqiiqaa takkaaf duuti Oromoo irraa dhaabbatte sakandii takkaaf hidhaan Oromoo irraa dhaabbate. Oromoon halkan takkaa fuura baafatee bulee beeka. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa ABO kana jechuudha. Wayyaanee waggaa 27 ABO jettee ittiin uummata keenya hidhaa turte. Oppodiyootu dalagisanis. Amma Abiyyiin Ahmad alaabaa tanaaf jecha Oromoo meeqa ajjeese? Alaabaa tanaaf jecha Oromoo meeqatu hidhaa jira? Alaabaa tanaaf jecha Oromoo meeqatu afarii nyaate? Yaa Facebook addisii dabal kun. Facebook ammoo baname direkti. Facebook kana share godha maatii godhadha. Facebook ni sa'aatii ammaa kana haarawaa banamee isinii dhufeera. Maaliif Facebook 5-6 banachuu barbaachisa waan ta'eef follow godha Facebook kana. Oduu bareeddoo akkanaa isinitti himna. Dhugaa jirtu itti himna uummata keenya amma booda. Haqa jirtu isin fudhachiifne sharriin bakka jirtu isinitti himne haqa qabattanii akka qabsooftan isinitti himna jechuudha. Isinii gala. Abiyyiin Ahmad alaabaa kanaaf Oromoo ajjeesaa jira moo ajjeesaa hin jiru? Mee deebii tana naa deebisaa ijoolleen oppodiyoo. Warri bilchiginaa deeggartan.
alaabaa adda bilisummaa Oromoo kanaaf nama meeqatu hidhaa jira amma. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo kanaaf nama meeqatu du'aa jira amma. Isin ilma Oromoo jettanii isaaf jecha quba nagaggara galchita. Nama alaabaaf jecha si ajjeesu. Tayyib Tigree waggaa 27 alaabaaf jecha har'a Abiyyiin maal nu godhaa jira. Yaa'ii ofiin gowwoomsin, ofiin sobin, ofiin hin taphatin. Abiyyiin Oromoo miti. Aangoo isaallee obboleessa isaati dabarse. Dammaqaan obboleessa isaati. Abiyyiin ilma Oromootii miti. Amaara jaalattee jibbite. Oromiyaa keessa guddate ittiin nu cabsuudhaaf godhan Oromoo ittiin qabuudhaaf godhan. Waan isaan jedhaniin hujitti hiike gandaan nu qoode, kutaan nu qoode, walirra nu bobbaase, amantii waliin nu boose, gosaan waliin nu buuse, gandaan waliin nu buuse, itti milkaa'uu dadhabee haakira irratti nyaatamee obboleessa isaati aangoo kennee hayyuu ati qabdu hidhatti wali guuree isin hayyuun kiyya bor ajjeefama. Rakkoon bakka akkasiitiin bahe qaallitti rakkoo jira. Isin kana haasoftan. Inni ammoo maal godhe? Ifaajee isin ifaajjanii waggaa 27 wareegamtanii fiddan dammaqaa mokonnonii tarakkabee ta'uufiitii biyyarraa baqate jechuudha. Dirree waraanaa wayituu hin jiru Abiyyi. Dhugaa isinitti himaan. Abiyyi wayituu lola wayituu hin deemne. Aangoo tarakkabee fi obboleessa isaa dammaqaa. Jarri ilmaan obboleeyyan tokko Abiyyiin Amaara qulqulluudha. Daani'el Kibriit tokko. Jarri kun tokko. Kanaaf har'a obboleeyyan ufiitii aangoo deebise jechuudha. Oromoo keessaa Caaluu ajjeese. Mee waa'ee Minilik Abiyyi biratti dubbadhume. Hin dandeessu. Daqiiqaa takkasiin kennu waa'ee Minilik ati dubbannaan. Abbaa isaanii waan ta'eef. Haasaa isaa keessatti ya abbaatochi bootaan ya abbaatochi taariik hin dagmaalleen jechuun alatti waan biraa dubbata. Mee dhageeffadhaa miidiyaa hundi isaanii amananii fudhatan Abiyyiin kenna jedhanii fudhatan. Oromoo noo ilma Oromooti. Har'a oppodiyoo gurgurate ka. Essayyo baga isin gurgurate. Baga birrii lamatti isin gurgurate. Waan saamunaan bitattan isin hin kennine Abiyyiin har'a lafatti isin gatee isin biraa lixe. Waan saamunaan bitattan yaa oppodiyoo lajisitti. Ganaa gola keessaa si guura marroon dhugaa sitti himaan. Tokkummaa Sa'iid walloo irraa kaasee haga Oromiyaa dhufe takka takkaan goda keessaa si guura. Leenci warqituu keessaa biqile. Marroofaa waliin achii marroon sitti as muddaa jira asii sitti ol muddaa jirra. Oppodiyoo booji'uudhaaf qophoodha waraanni adda bilisummaa Oromoo. Carraan keessan amma san malee hin jiru. Sinii galee oppodiyoon takka takkaan booji'amtan malee isin waliin hin araaramnu. Abbaa feetan ajjeesaa abbaa feetanidha. Wanni fedhe haa dhufu abadan. Ufduuban deebi'u Oromoon har'a. Sii galee goota baay'ee dhalchite Oromiyaan. Goota baay'ee biqilchite dachiin Oromoo. Abiyyi Ahmad ammoo baga shirri isaa jala cabe. Baga Oromummaa kee ati ittiin nu cabsaa baate har'a guyyaa takkatti keessatti ifa bahe dubbiin. Fuudhee obboleessa ofiitii tarakkabe aangoo fuudheetuma. Tokko tokko maal jedha? Abiyyi dubbiin koo keggaltee hayyoota siyaasaa hiikee Oromoo wajjin mari'ata. Akkasii wanni akkasii hin jiru. Oromoo miti namichi. Oromoodha jettanii oppodiyoo gurguratee biraa kuti birritti gurguratee akkach godhee birrii walitti rakkabatee bahe. Si gala. Kanallee fudhattanii miti. Oppodiyoo gurguree deeme Abiyyiin gurguree birritti laakkaate. Oromummaa isaa ammoo har'a addasii baate moo addasii hin baane Oromoo. Abiyyiin osoo dhugumaan akka isin jettan san Oromoo ta'e wallaahi silaa gayoonaa ta'een akkatti ilaalu. Silaa qaata Jawaar faa ta'ee Profeesar Maraaraa Guddinaa faa ta'ee itti siqee waliin mari'ate aangoon kun ka Oromooti. Oromoo akka aangoon kun hin baane jedhee silaa Jawaaris siqee koottu obboleesso nu baraari. Atuu mataa keetiyyuu itti tarii waan tokko godhe jedheeni silaa waan kana hojitti hiika malee Abiyyiin Ahmad waa'ee Oromoo waan takkuuf keessaan qabu. Kanaaf akka misxirri kun badheen baaneef abbaa ofii ajjeese Abiyyi. Abbaa ofii harka ofiitiin Finfinneetti waamee wanni galaafateef ilma eenyu akka ta'e qoratamee gulanatti ifa baya waan beekuuf dhabamsiisee jechuudha akka informeeshinii isaan hin argamneef. Kanaaf har'a Daani'el Kibriit, Biraanuu Naggaa, Andaargaachoo Tsiggee, Taammaanyi Bayyanee jarana saahibni isaa eenyuun uummata Amaaraa malee. Kanaaf haaluma salphatti ciqicciqii tokko malee dammaqaa mokonnonii aangoo tarakkabe ta'uufiiti ani dirree waraanaa deema jedhee ijoollee miskiina waraanatti bobbaasee muummichi ministeera atuu lola deeme jedhee uummanni kun waraanatti haa dhumuuf jecha ina meelaala tooftaa isaa ta'uufiitii biyyarraa baqata ijoolleen miskiinni Abiyyiinuu lola deeme anillee lola deema jedhee achi dhaqee achitti booji'ama daa'imni kun achi deemee achitti du'a. Wanni inni dalagee kanuma Oromoo lafarraa fixuu Oromoo dhabamsiisuu kaayoo isaati. Kanaaf jaran wanni marti adda isinii bahee jira. Abiyyiin Oromoo miti. Osoo Oromoo ta'e
dhugaasitti madammaqaa mokonnoon amanee aangoo ittiin kennu. Gaafa anuyyuu waraana san dhaqee ol deebi'u namichi kun maal qopheessee na eega jedhee shakkuu qaba ture. Osoo Oromoo taate hin shakkine maaliif obboleeyyan waan ta'aniif amantii walirraa qaban. Obboleessa isaa waan ta'eef aangoo dabarsee kenneef yoo an du'e ati itti fufi mootummaa Itoophiyaa ta'e jedhee kenneefi biraa deema. Yoo an booji'ame ati itti fufi mootummaa Itoophiyaa ta'e jedhanii itti kennee biraa deema. Yoo ani biyyarraa baqadhe ati mootummaa Itoophiyaa ta'e jedhanii aangoo itti kennee biraa deeme. Abiyyiin Jawaar hiikaa cinqame dubbiin kokkee galtee falli biraan jiru. Oromoo waan akkasiin haasayin gadi bahii ka'ii bakka jirtu dammaqii qabsaa'i. Dhugaasitti maan gadi bahii qabsaa'i. Abiyyiin har'a isa dhumaarratti nutti mul'ise. Namni har'a dubbiin siin galin amma immoo tokko maal jedha kijibinaa isin dubbiba kijibaa maa dubbattan. Abiyyiin amma wayiitu aangoo dammaqatti hin kennine miidiyaa Itoophiyaattu gabaasaa jira yaa majnuun. Nuti bar warra dubbii qabatamaa fidee dhufu kanaaf isin injifachaa jirra. Dhaqii ilaali miidiyaa feete jala. Dammaqaa mokonnoon bakka Abiyyi amma bu'ee hojjechaa jira. Itti tarakkabee deeme Abiyyiin jedhanii haasaa jira. Maa Oromootti hin kennin? Xayyin maa calliseetu maayyuun deemin maa dammaqatti kennee deeme. Obboleessa isaa waan ta'eef. Hagana takka Oromummaa wayiin qabu Abiyyiin haga qeensaa kanala. Waan Oromoo jedhuun himatu. Gocha isaatiin waan Oromoon qabu amma ammoo akka Oromoo iyyuu hin ta'in qabatamatti hime. Wanni isaan jimmaan fidanii achitti guddisanii akka inni achi guddatee afaan uummata keenya jimmaa haasa'ee achi booda maalaa godhuuf uummata keenya uummata jimmaa Oromoo biraatiin adda baasee ani jimmaa waan dhaladhee fi ani waan kutaa sanii bahee fi ani waan akkana ta'e Oromoo waliin naqu. Ilaalaa tokko gowwaan isaaf jecha arrabsoom hisaaba qaba. Hisaaba hin qabu. Ka isaaf jecha ani amantii makanaa iyyuu waakkadha. Ani amantii maayyuu hin qabu. Rabbi illee hin jiru. Ka jedhee booyaa jiru hin jiru. Hin jiru amma ka jedhee booyaa jiru Facebook rabbee. Yoo abbichuun karaa godhe rabbis hin jiru ka jedhu hin jira bar. Nama isa nyaachisee soo baasu eenyu akka ta'e mooji. Nama akkanaa kanniintu jira ka Abiyyi deeggaru. Miskiina jechuu ka wanta akka hin beeyne. Zaata yoo akkanatti achi ilaaltu ilma namaa si fakkaatu ka waa takka hin beeyne jechuu ka ima yaa'ee ima gadu. Gabbayee ol deebi'a nyaachuu dhugu allaqe. Maal abbo Abiyyi waan fedhe yoo ta'e rabbiin jiruun maaliif barbaachise? Kanaaf jarana Oromoo sa'aatii ammaa kanarraa gadi bahii qabsoo kee jalqabi. Oromiyaa hunda keessatti dammaqaa mokonnoon wayiituu nun bulchu Oromoo. Dammaqaa mokonnoon sakandii takkaaf achirra turuu hin qabu. Sakandii takkaaf ibsa takka nurra baasuu hin qabu. Kana caala waan isin hin goonu hin qabnu. Eerroon Oromiyaa gola Oromiyaa mara keessa jirtan of qopheessa. Istirateejii kaayadha qabsoo keessanii dachaa. Abiyyiin isin kaleessa Oromoodha jettanii sangaa jettanii hoolaa jettanii lukkuullee manatti isin hin hafne jettan. Lukkuun yaa Oromoo miskiinati. Lukkuun manatti isin hafne bar. Ilma Oromooti jettanii lukkuu itti dhadhaattanii re'ee qabdan re'ee manaa of saabdanii ka sangaa lama qabu tokko kennee waan ittiin qotatu dhabee qooqa bulaan turreesi. Abiyyiin sunarraa ifaa jeeteessan fuudhee Amaara kenne. Garuu jarri humna hin qaban har'a. Sitti maal? Dammaqaan mokonnoon humna ittiin nu dura dhaabatu hin qabu. Humna ittiin Oromoo injifatu hin qabu. Sakandii nutti hin fudhatu. Yeroo muraasa nutti hin fudhatu. Dammaqaan dhugaasii fi maal? Abiyyiitu adda nu cire. Oromoon maan bichaan uf beeytee tokkummaa isii jabeeffattu. Kanaaf ammoo dubbiin Oromoo karaa qabachaa jirti. Ka wallaalee kaleessa kararraa gore as deebi. Ka yakka dalayde seera dhiyaadhu. Ana kanuma warra yakka dalaydan dhiifamni hin jiru. Sitti malaala oppodiyoo. Isin dhiifama hin qabnu. Ijoollee miskiina tokko osoo hin beekin dogoggortan sirreeffadha. Oppodiyoo isin sakandiidhaaf namni dhiifama sii godhu hin jiru. Dhugaasii fi bayyaa oppodiyoo laa. Sakandii takkaaf namni oppodiyoodhaan dhiifama godhuudhaaf taa'u tokkollee hin jirus jiraachuufis hin taa'u. Mataa dubbiiti yaa oppodiyoo laa. Takka takkaan si boojina oppodiyoo takka takkaan. Alamuu Simee, Shimallis Abdiisaa, Awwaluu Abdii, Adaanech Abeebee takka takkaan booji'amtan takka takkaan. Gara dhayxan hin qabdan birrii amma baasaa hartaniimi amma dabra zeekkeetaa birrii fe'aa jiran makiinaadha. Makiinaan amma waraanni Tigraayii fi waraanni adda bilisummaa Oromoo dabra sinaa kaleessa seene. Amma dabra zeet qabachuudhaaf waraanni kanaan birrii baankii keessaa makiinatti guuranii birrii fe'aa jiran jedhan achi keessa birrii fe'aa jiran. Birrii baasanii Finfinneetti achi fe'aa jiran. Eessa dhaqa ganzaabni kun marti biyya alaatitti fe'ataa jiran. Wanni isaan mudate kana jiran qabeenya biyyi qabdu saamanii dheessaa jiran. Qabeenya biyyi qabdu gadi yaasanii bataa jiran.
Kanaafi Abiyyiin obboleessa isaatii aangoo tarakkabe lola deema jedhee biyyarraa baqate. Lola wayituu deemuudhaaf hin deemne. Lolli wayituu hin jiru. Abiyyiin loluuf hin deemne. Yoo lola deemes injifachuudhaaf hin deemu. Ni booji'ama yookaan rasaasa akkanumaan ofii isiitii guluftutu irra bu'ee qalawu isa godha. Ufuma isiitii osoo fiitu bara. Rasaasuma akkanumaan tokko utu irra bu'u. Kutee jechuudha. Achi booda eenyu ta'uu eeda dammaqaa ta'uu eeda mootummaan Itoophiyaa. Itti kennee deeme ka. Achumaan irra gaccicha irraa ol foon qolchina malee itti cichuu hin danda'u. Sinitti ODUU'n amma dammaqee koo jechuudhaaf ergamuudhaaf qophoofte bara. ODUU'n dammaqaa faarsuudhaaf dammaqii kunniin bara uummata maraataadha bara. ODUU jechuun uummata tabalaashaa Abiyyiidhaaf deeggaraa jirti ni fakkaata. Oromoo waan ta'e no. Waan Abiyyiin Oromoo ta'eef deeggaraa hin jirtu jarri jarana. ODUU jechuun maali? Warra baruu barbaadaniif isinitti maan. ODUU jechuun nama yoo waan nyaatu argate, yoo mindaa argate, yoo aangoo argate waa'ee sabaa hin beeknedha. Tokko kana nama yeroo jalqabaatiif yeroo hundeeffamu afaan hiiki jedhanii hundeessanidha. Afaan hiiki jechuun maal jechuudha? Ijoollee biltsiginnaa isin hin galu isin. Nam tokko yoo fakkeenya afaan Amaariffaa hin beekin afaan Oromootiin afaan Amaariffaa san hiikuufi akka amma Maqalee keessatti ijoolleen Oromoo irraa dhufan Oromiyaa irraa dhufan gariin afaan Amaariffaa hin beekan. Ati afaan Oromootiin dubbatta sun afaan Amaariffaatiin Tigreetti si hiikaa jechuudha. ODUU'n kaleessa akka turte. Akkasitti fidee mallas Oromiyaa keessatti ijaaree yoo ati afaan Oromootiin dubbattu mallasitti jarri afaan Amaariffaatiin himti. Malee Oromiyaa bilisoomsuu, Oromiyaa dagaagsuu, Oromiyaa ijaaruuf miti bar jarri ka dhufte. ODUU jechuun isa kana yoo of keessaa hin baasin nama afaan hiiku kana nagaa argachuudhaaf hin taa'u Oromoo. Kanaaf maaltu si barbaachisa ree? Jara afaan hiikuuf Oromiyaa seensisan tanniin booji'uu qaba waraanni adda bilisummaa Oromoo. Hunda isii booji'ee walitti qabee maal isin barbaachisaa? Murtii akkamii ofitti kennitanii? Waggaa 27 saba kana miitanii, qabeenya isaa saamtanii, artistii isaa ajjeeftanii, hayyuu isaa keessaa hiitanii amma falli keessan maali ka jedhu ummanni Oromoo murtee barbaachisutti kennuu qaba jechuudha. ODUU jechuun nama afaan Amaariffaa warra hin dandeenyeef warra afaan Tigriffaa beeku jira. Afaan Tigriffaa kana afaan Amaariffaa hiikuudhaaf Oromiyaa keessatti Mallas Zeenaawiin abbaa duulaa gammadaa hangafa godhee maqaalaa Maqalee keessa naannoo magaalaa tamitti ijaaree Oromiyaa seensise jechuudha. Jara santu har'a nu keessatti horee dagaagee akka Oromoon hin jiraanne nu godhaa jira jechuudha. Amma nam tokko waan Abiyyiin Oromoo ta'eef ODUU wajji dhaabatte ka jedhu jira. No. Dammaqaan Mokonnon amma aangoo fudhate aangoo Itoophiyaa. Amma muluun isii dammaqaadhaaf caffarti. Muluun isii amma waa'ee dammaqaa qofa mazmuuriin jala. Abiyyiin irraanfattee amma jarri boriif iftaa waa'ee Abiyyii quban qabdu. Irraanfattee jirti. Jarri kabee kan isaan amma garaa isaanii qofa dammaqaan qofa mindaa isaanii yoo kafaleef. Mana isaan keessa galan keessaa yoo hin baasin. Makiinaa qulfii itti kennamte yoo qulfii irraan fudhatin. Hundi isaanii kanuma qofa Abiyyii yaadaniiti miti. Waa'ee Abiyyii qubaayyuun qaban isaan. ODUU jechuun isii tana haaluma salphatti ODUU yoo hojiidhaan bifa isiitiin si ibsuu barbaachise ODUU'n tana jechuudha. Jara kana har'a maaltu dhufuudhaaf deema? Araara osoo hin taane booji'uu. Booji'amtoota jechuudha. Booji'amuudhaaf yeroo eeggatan malee ODUU waliin sakandii takkaaf namni araaraaf taa'e hin jiru. Nuti gaafa Hacaaluun nu keessa ajjeefame araara ODUU waliin qabnu sarara diimaa dabree jirra jennee qayyi masmar alfu wal isa jedhan san qayyi masmarii darbite ODUU'n. Hacaaluu ajjeesuu irratti sarara diimaa kuttee jirti. Kanaaf ODUUdhaa araaramni hin jiru. Ka jiru maali? Booji'anii seera dhiyeessuudha. Kana gochuuf ammoo ka Finfinnee jirtu qophaayi, ka Adaamaa jirtu qophaayi, ka Asallaa jirtu qophaayi, ka Shaashamannee jirtu qophaayi. Oromiyaa kamuu bakka jirtu sa'aatii ammaa kanarraa ol ka'ii ODUU booji'uudhaaf marroo waliin ta'uudhaan jaal gammachuu abbooyyee waliin ta'uudhaan tokkummaa Sa'iid qabsaayaa kaabarraa dhufaa jiru walloo irraa dhufaa jiru wajjiin ta'uudhaan jaal sanyii giddugaleessa kaaba shawaa keessa jiru wajjiin ta'uudhaan ODUU booji'uudhaaf sa'aatii ammaa kanarraa warri na dhageettan ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa jirtan of qopheessuun dirqama keeti. ODUU jechuun isii tana sakandii takkaaf araaraaf ODUU wajjin hin teennu.
isaanis sanumatti murteessan. Osoo Oromoon Abiyyiin hayyoota hiika jedhanii eegu inni dammaqa aangoo kennee biyyarraa baafachuudhaaf haala mijjeeffataa jira. Birrii walitti qabatee baqachuudhaaf. Siigalee kanaaf araaramni maa inni hin jiru. Oppodiyoo waliin araarri hin jiru. Oppodiyoon seera dhiyaachuu qabdii kanuma isin hin jaa. Kanaaf warri feesbuuka kana sheeriin godhii sheer godhaa, laayik godhaa, foloo godhaa, aadii godhaa, hordofa. Ergaa garaagaraa isinii dabarsinaa. Kana waan ta'eef hundi keessan baay'ee isin galateeffadha. Feesbuuka haaraa hordoftoota nama 6 qofa qabu seentanii akkana laaluun keessan dhugumatti Oromoon dammaqxanii jirtan. Dammaqiinsa ajaa'ibaa keessa jirtan. Yaa salaam aleikum yaa. Kana jechuu uummata Oromoo jechuudha. Abiyyiin Hacaaluu ajjeesuun, Abiyyiin Jawaar hidhuun, Abiyyiin Baqqalaa hidhuun, Abiyyiin Hamzaa Booranaa hidhuun Oromoo hin laaffise moo hin jabeesse akka keessanitti? Hin jabeesse. Lum'ee nuu kenne Abiyyiin Jawaar hidhuu. Abiyyiin Hacaaluu ajjeesuun lum'ee nuu dabale. Abiyyiin Jawaar hidhuun akka nuti oppodiyoo dhiifaman goone nu godhe. Abiyyiin Hacaaluu ajjeesuun akka nuti oppodiyoo dhiifaman goone nu godhe. Har'a agartee Oromoon takka waa'ee dhiifamaa dubbattu jirti quba qabdanii agartaniisi. Osoo rakkoon fedhe hidhamtoota siyaasaa irra gahe Oromoon jara kanaa dhiifama godhuuf deemaa jiru hin jiru. Waan baanetti baanee gara cinneetti cinna jedhee murteessee jira Oromoon. Sii gala. Gara cinneetti cinnee achumaan cinna jedhee murteesse Oromoon. Jabaatiinsi kana caala jira hin jiru. Osoo kaleessa taate bakka jaran oppodiyoon nu fixuu hedduu araaramnu jaa. Oppodiyoon Jawaar fa'aa waa godhu hin jiru sunarra. Jawaar du'ee dhiisee saba kanaaf du'uudhaaf qophaa'ee jira. Yoo du'e yoo jiraate bahe. Kanatti murteessinee taa'aa jirra nu. Kanaaf oppodiyoon irra cinqamtee bakka seentu dhabdee Abiyyiin biraa kute ta'ufiiti inni ka'ee jalaa lixe har'a booji'amuudhaaf of qopheessitee jirti jechuudha. Araarri hin jiru waan ta'eef. Inni biraa ammoo Abiyyiidhaaf lammaffaa wanni inni nuu godhe maali? Dhiibbaan inni nurratti godhe nu jabeesse. Akkamitti? Akka kaleessa waggaa 27 Oromoon nu ajjeesaa bahe ragaa nuu bahe jechuudha. Abiyyiin nu hidhuun, Abiyyiin alaabaa tanaaf jecha nu ajjeesuun, Abiyyiin maqaa shaneetiin Oromoo azzabuun waggaa 27 san akka Tigraay nuun azzabin ifa nuu bahe jechuudha. Waggaa 27 dabre san akka oppodiyoon lafarraa nu fixxe ragaa ofii bahan jechuudha. Kanaaf Tigraay waliin rakkoo hin qabnu jennee wanni nu Tigraay hin dhiifne oppodiyoo irratti xiyyeeffanneef alaabaa tanaaf jecha nu ajjeesaa turte oppodiyoon Taayyeen Danda'aa fa'a, Shimallis Abdiisaa fa'a, Awwaluun Abdii fa'a. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo qofa maa qabattee deemtaaf jecha bara. Alaabaaf jecha. Ijoollee meeqatu adda babayii irratti rashanan. Kanaaf xilaanni keenya Tigraay osoo hin taane oppodiyoo waan ta'eef xilaata keenya dhiifnee nama biraatiin waa jechuun sirrii miti. Jalqaba xilaata nu keessa jiru baasnee achi booda ka biraatiin walitti tarra malee osoo oppodiyoon jirtu nama biriin loluu Oromoo mooralii hin qabu. Mooralii yellawu. An dhugaa jirtu si hima jala sararee. Osoo oppodiyoon jirtu nama takka loluu hin danda'u Oromoon nama takka. Warri oppodiyoo fi Oromoo walii araarsuuf miidhamtan dhiisaasan hin jiru sun. Oppodiyoon abadan araarri ishii tokkochi yoo jiraate olaantummaa seeraa jala ooluu qofa. Kuni yaada dhuunfaa kootiiti. Abbaan fedhee na deeggaruu danda'a. Abbaan fedhee ilaalcha fedhe qabaachuu danda'a. Ani yaadni kiyya kana. Wanti biraan wanti si gammachiisu maali? Eebbifamtoota adda bilisummaa Oromoo maaltu si dhagama Oromoo? Jabaachuudha moo laafuu si mul'ata? Jabaachuu si mul'ata. Kana maaltu fide? Abiyyi Ahmad nuu fide. Kana maaltu fide? Oppodiyoon nu hidhuun nuu fide. Kana maaltu fide? Hayyuun keenya nurraa hidhamuu fide. Kana maaltu fide? Artistiin keenya hidhamuu fide. Carraa biraan qabu Oromoon marroo dabalamuu malee. Carraa biraan qabu Oromoon marroo ta'uu malee. Carraa biraan qabu Oromoon marroo makamuu malee. Carraa biraan qabu Oromoon marroo dhaatumsuu malee. Carraa biraan qabu Oromoon marroo wajji dhaabachuu malee. Marroo marii sabaa. Tana qofa fallisi baasu oppodiyoo wajji araaramaa. Jawaarirra rakkoon gayaa. Baqqalarra rakkoon gayaa. Jarri wareegamuuf qophaa'anii jiran. Simaasi cinqe. Hojii kee qofa hojjedhu. Jawaari yoo jaalatte marroo tumsi. Baqqalaa yoo jaalatte woboo tumsi. Daa'ud yoo jaalatte woboo tumsi. Antana siidhaama yookaan bilisummaan imimmaaniin dhuftu hin jirtu. Bilisummaan boo'ichaan dhuftu hin jirtu. Osoo bilisummaan imimmaaniin dhufte Hacaaluu Hundeessaatii waggaa tokko boonne. Gumaa isaa baafachuu hin dandeenye. Waggaa tokko boonne haawoltii isaa ijaaruuf hin dandeenye. Waggaa tokko boonne bakka barbaannetti awwaalachuu hin dandeenye. Waggaa tokko boonne nama isa ajjeese nu adabuu hin dandeenye. Waggaa tokko boonne birrii 5,000 hin bayyanii. Kuni marti daliila. Maaliif kana mara keessa deemnee sitti himna Oromoo? Haga namara wallaalaa taateetii miti.
garuu nama dubbiin tun sirriitti itti mammalee hin galleeftu jira. Kanaaf adda adda baafnee dhugaa jirtu isinitti himna. Liqimsi fudhadhu jiraachuufis bilisa ta'uufis abbaa biyyaa ta'uufis karaan tokkochi nama si godhu. Kabajamtee akka namaatitti karaan ittiin jiraatu tokkochi karaa jaalamarroo qofa. Karaan biraa wallaahi billaahi soba. Karaan biraa kijiba. Karaan biraa ushat. Tigraay har'a imimmaaniini miti bar ka dhuftee Finfinnee morma jala seente. Hojjatteeti. Akka marroon amma godhe kanatti qabsoofteeti. Kanaaf akkamiin marroon deeggaree Oromoon? Har'allee gowwummaa akkasii yaadda. Oppodiyoo waliin ganaa teettee marii yaadda. No. Oppodiyoo carraan isii takkattiin booji'amuu qofa. An dhugaa siif hima. Wallaahi billaahi sitti maallaa. Waggaa 27 dabran. Namni Oromoo lafarraa dhabamsiise. Namni Oromoo hidhaa ture Oppodiyoo. Warra har'a aangorra jiru keessaa mee namni kaleessa saba kanaa qabsaa'e. Saba kanaaf wareegama kafalee jedhu tokkocha ka aangoo qabu naaf hidhame. Warra kaleessa wayyaanee dura dhaabatee falmaa ture. Warra kaleessa wayyaanee dura dhaabatee cichee lubbuu fi qabsiisee taaggalaa ture. Nam takka naaf hidhame nama aangoo qabu. Hundi isii warra waggaa 27 Tigraay ergamaa turetu har'a akka nama ofii isiitii qulqulluuf gootee ijoollee hiyyeessaa lola ooftee fixaa jirti. Gowwoomsitee jechuudha. Ani ilma Oromooti waggaa 27 garuu ilma Tigraay ta'anii TPLF-dha ergamaa turan. Har'a maaltu ilma Oromoo isaan godhe? Ilma Oromoo eegataan ammoo alaabaa adda bilisummaa Oromootiif ajjeesummaa barbaachise. Oromoo eegataan ammoo shanee jedhanii ajjeesummaa barbaachise. Oromoo eegataan ammoo Oromummaa isaanii waakkatanii sirna kaleessaa nugusoota Minilikitti amanuu qabda jedhanii maaltu si dhiituu gahe? Oromoo eegatee Hayila Sillaasee fudhadhu jedhee maaltu si dhiituu gahe? Oromoo eegatee ammoo akka Biraanuu Naggaa jedhe, akka Daani'el Gibriit jedhe, akka Suyyum Masfin jedhe akkasitti malee hin deemin jedhee si kabaluu maaltu barbaachise? No. Kuni sirna Oromootii miti. Oromoo waan isaa ta'uun beeka, waan isaan taaneen beeka. Kanaaf jarana bakka jirtanii gadi bayaa Oromoo. Dammaqaan Mokonnon Abiyyiin obboleessa isaati aangoo dabarsee fi kenneef. Yoo gadi baanee hayyoota teenna baafanna. Yoo baafachuullee dadhabne Oromiyaa bilisa goona. Yoo jarri jiraatanii gadi bayaa wajjin biyya teenya irratti abbaa biyyaa taana ka jettan taate bakka jirtanii dhaamsanu isinii dhaamnu malee ofii keessanii fala barbaada. Akkaataa qabsaa'uu dandeettanitti uf gurmeessa. Sochii keessan jalqaba adda durummaadhaan waamicha isinii godhee jira. Akka dandeettutti akka qabsoon sii mijaa'utti bifa sii miidhuu hin dandeenyeen sochii jalqabi ammarra kaasi. Marroo dabalamte sochii duraan gootu ka uggura geejjibaa goote kara kamiinuu kara sii mijaa'een qabsoo deebuun dirqama keeti. Warri marroo dabalamaa jiru suni irra caalaa filatamaadha sun. Karaa marroo jechuudha. Warri karaa marroo irraa fagoo jirtanis haala biraatiin akkana qabsoofnaa haga marroo wal bira geennutti marroofis haala kanaan qabsoon salphachuu danda'a. Yoo nu dhiibbaa akkalaa goone marrooleen haala salphaan Finfinnee seenuu danda'a warri jettan pilaanii keessan baasaa bakka jirtanirraa waamicha kabajaa gadi bayaa sochii godha. Saniin gara